10 UEFA Champions League final is between Inter Agamani dhiisuun diina ofirratti goobsuudha kan Oromoon jedhe saniisi warra Inter Milaan irratti waan dhugoome fakkaata. Fincilli dirree jaalalaa tiyaatirri kubbaa miilaa morkiin garee lamaan kana akkam ture tan jettuu fi isaan biroo waliin sakatta'uun Anjamaal Abdulleeti. Dhangaa chaampiyoonii soora kubbaa miilaa isin dandamsiifna. Wayisa buuqachaa ajaa'iba bara kanaa meenuma caqasa. Champions Leaguein Awurooppaa bara kana kilaboonni garii akka bofa biyyee nyaatee ka'eetti kilaboota ciccimoo osoo waancaaf ga'anii deeggartoota isaanii waliin miidhaganii dirree kubbaa miilaatiif silaa faaya uwwisuu malanis awwaaluun gareen lamaan kun wal maddii gulufuun ol bahanii waancaafis walii bahan. Dhugaastonni PSG warra Inter Milaan masara guddicha dirree chaampiyooniitti naasuu malee bashoo mana seente hanqisan. Mootii waltajjichaa nuyi jechaa kan ba'ees albaasuun nagasa ijoollee Inter Milaanis kubbaa galchee cuncula coree miicee cunfee micciiree daqiiqaa 45 boqonnaa duraatti kan qorfates boqonnaa booda hamma goolaba taphichaatti aabudoo malee sossoba haalee kubbaa fi kiyyoo wal keessa buusuun akka galaana gannaatti hunda chaampiyoonii keessa gulufuun mana raasee deeggartoota isaanii gammachuun garaaruu raasee dhabsuu waancaa fi dhihana bara meeqaaf beelawaa turanis ijoollee Luis Enrique harkaa luquuqqachuun afaan suuqqatan. Warra Inter Milaanis kabooyuu fi kadallanu jidduu dhaabbatatti hafan. Dubbiin haaluun taane ammoo gara deemtu baruu yoo feete eenyu akka taatee fi eessaa akka dhufte beekuu qabda tan ja'amte sunis ijoollee ganda gamaa warra PSG tana ta'uudha millata. Tunni Luis Enrique sattara malee kubbaa tottolchee uda keessa reebuun ijoollee Simoonii tapha wallaalchisuun fajaajeessee qudura agarsiise. Deeggartoota Inter Milaan akka kanniisaatti sagaleen hursanii nama sodaachisan duratti waaroo salphinaa itti uwwisan. Dhaadannoo fi jetteen isaaniitis ta'u tilmaama nama hedduu fashaleessuun harka daaraa harees godhan. Awwaalchi jaraa gaffagaachuu garraan miidiyaaleen addunyaatis wal afaanii fuudhuu daran tam dubbatanii tam akka dhiisan addaan wallaalan. Adaadiiwwan PSG'tis jidduu maal fiddan ja'anii waca warra Interis bishaan obaasan. Tiyaatira kubbaa miilaa keessatti seenaa bara baraan haasaawamu kataban. Onnee jaalattoota Inter Milaan tan akka labooba ibiddaa turtees bishaanitti firfirsan. Inter seeking points to keep their title hopes alive. Lazio want the points as well, however, to keep their hopes of a top 4 finish. Maafiyaanonni Interis ifaa kana dura ibsanii hin beekne ibsuun magaalota biyya isaanii urjii samii fakkeessanii iyyaa turaniis dhimimmaan malee so'itii baasuu hanqatan. Mo'uu fi mo'amuunis waanuma jiru jechuun wal sabachiisuuf dirqaman. Waraanni kubbaa miilaa kan Jeneraal Luis Enriqueen durfamu teeknishaanota sarara jidduu ijoollee isaanii qacaleen hoogganamaa dhukaastoota sarara fuulduraa dargaggeeyyii akka ibiddaatiin akeekamaa dirree chaampiyoonii irratti Simoonii salphisuun mirgaan galan ajaa'iba rabbii. The 10 UEFA Champions League final is between Inter and Bayern. Two sides boasting their own. Kiyyoon Inter Milaan dandamata dhabuun akka mana bartuun jaarteetti gamaaf gamanaan dhimmisuu daran goolii habbuuqqachuurraa hafuu dadhabeen. Koloneelli Inter Milaan Simooniin Zaagiin hojii hojjechuu teenyaan dhaadachaa turaniis akka yaadan hafee akka yaadin isaa mudachuun ifiifuu gudii arkuu caalaa huxuphii malee kan bortaa isaanii keessatti dhokachuu mudatan. And now Bisek! In added time of the first half, Jan Bisek gives into the breakthrough, and they're currently going